Saka Gabriel! For Arsenal and Spurs! Premier League English sabtii fi alada kaleessaa taphatamee jira. Taphoota lama kan alada kaleessaa taphatameen lamaanuu wal mo'achuudhaan kan goolaban. Tapha guddaa torbaanii kan darbii kaaba London erga galamee waggoota 110 akka ga'ee jiru yeroo 175ffaa kaleessa Tottenham fi Arsenal gidduutti taphatameen Arsenal goolii taphataan sarara ittisaa Gabriel Magalhaes daqiiqaa 64tti galcheen mo'ate. Magalhaes taphataa sarara ittisaa waggoota 4 walitti aansuun gooliiwwan 15 lakkoofse ta'uu dandeetti jira. Kilaboonni lamaan tapha boqonnaa duraatiin goolii malee duwwaa fi duwwaa kan xumuran yoo ta'u Arsenal tapha boqonnaa lammaffaa irratti daqiiqaa 64ffaatti Gabriel Magalhaes Bukayo Saakaan koornaarraa gara gooliitti erge addaan rukutuudhaan kiyyoo keessa buusuun mo'atee qabxii 3 argatee gale. Kanaanis Arsenal gooliiwwan xumuraa 4 yeroo dhiyoo as masaanuu isaa Tottenham Hotspur irratti galche keessaa 3 kubbaa rogarraa rukutamte akka ta'e beekuun danda'ameeti jira. Kun erga bara 1988 booda Arsenal darbii London irratti yeroo jalqabaatiif walitti aansuun dirree isaatii ala wal faana yeroo 3 mo'ate. Taphni garee lamaanii kun tapha cimaa saffisa qabuu fi xiiqii waliin jibannootiin dabalame ta'uu daran tapha humnaan guutame waan ta'eef kaardiin akeekkachiisaan 8 boqonnaa duraa qofa keessatti kennamuu dandeetti jira. Kunis gama Tottenham Hotspur irraa taphattoota 5f akkasuma Arsenal irraa taphattoota 3f kennamuudhaan jechuudha. Kun tapha hanga murteessaan jidduu to'achuudhaaf itti rakkate ta'uu namatti mul'isa. Dorgommii Premier League Ingiliz kan bara 2024-25tiin taphoota torbee 4 taasifame hundarra kaardii akeekkachiisaan baay'een irratti kennamte ta'uudhaanis galmaa'eeti jira. Taphataan Chelsea duraanii kan ergisaadhaan waggaa tokkoof gara Arsenal dhufe Raheem Sterling daqiiqaa 10 booda keessatti jijjiiramee tapha isaa kan jalqabaa Arsenaliif taphateeti jira. Taphattoota murteessoo kilabichaa Martin Odegaard fi Declan Rice malee kan tapha cimaa darbii London 175ffaa taphate Arsenal injifachuun qabxii 3 argatee haa deebi'u malee miidhaan biraa kan Bukayo Saakaan irra gahee ture akka malee isa yaaddeesseeti jira. Saakaan miidhame irra gaheen daqiiqaa 85ffaa irratti jijjiiramee dirreerraa ba'eeti ture. Arsenal taphoota 4 taphateerraa 3 mo'atee tokko qixaan xumuruudhaan qabxii 10 Manchester City kan tapha 4 mo'atee qabxii 12 tokkoffaarra jirutti aanee sadarkaa lammaffaa qabateeti jira. Arsenal taphoota 10 akka yeroo dhiyoo as taphateen 10 mo'achuu dandeetti jira. Taphoota 9 irratti ammoo odoo gooliin ittiin galiin ba'uu dandeetti jira. Tottenham Hotspur taphoota 4 taphateen tokko mo'atee tokko qixa ba'uudhaan 2 mo'amuun qabxii 4 ammaaf sadarkaa 13ffaarra taa'uuf dirqameeti jira. Tapha biroo kan kaleessa Newcastle fi Wolves gidduutti taphatameen dursummaa Wolvesiin takkaa fi duwwatti boqonnaan duraa xumuramus Newcastle boqonnaa lammaffaarratti cimee deebi'uudhaan duubaa ka'ee 2-1tti mo'ateeti jira. Taphoota 8 kan guyyaa sabtii taphatameen shaampiyoonaan Premier Leaguichaa Manchester Cityin dirree isaa itaa dirratti Brentford keessummeessuun dirree isaa itaa dirratti Brentford simachuudhaan duubaa ka'ee 2-1tti injifachuun bara kanaas dursummaan itti fufeeti jira. Brentford goolii saffisaa ajaa'ibaa qabatan jalqabaa taate turtii daqiiqaa takka hin guutin keessatti Yohaane Wiisaatiin galcheen dursa qabatullee boqonnuma duraa keessatti Manchester Cityin gooliiwwan weeraraan kilabichaa Erling Braut Haaland daqiiqaa 19ffaa fi 32ffaa irratti walitti aansuun lakkoofseen mo'achuu dandeetti jira. Kanaanis Haaland taphataa seenaa Premier League Ingiliz keessatti taphoota jalqabaa 4 irratti gooliiwwan 9 galche ta'uun reekardii haree galmeesseeti jira. Cityin walumaa galatti taphoota yeroo dhiyoo as taphate 27 osoo hin mo'amin injifannoon itti fufuu dandeetti jira. Taphoota biraatiin dirree isaatii alaa kan imale Manchester United Southampton 3-2tti injifachuun deebi'eeti jira. Kanaanis Manchester United taphoota 16 Southampton waliin taphate irratti goolii galchuu dandeetti jira. Southampton turtii waggoota 10 takkaa booda taphoota Premier League Ingiliz jalqabaa 4 injifatamuun seenaa haree galmeesseeti jira. Liverpool odoo hin eeggamin dirree isaati irratti Nottingham Forestiin takkaa fi duwwatti mo'amuu dandeetti jira. Liverpool seenaa Premier League Ingiliziin Stadium Anfield irratti Nottingham Forestiin erga mo'amee waggoonni 55 lakkaa'amaniiti jiran. Waggoota 55 booda Liverpool dirree isaa Anfield irratti Nottingham Forestiin mo'amuu dandeetti jira. Crystal Palace Leicester City wajjin 2-2 qixa yoo ba'u Fulham ammoo West Ham United wajjin takkaa fi takka qixa ba'uun qabxii qooddataniiti jiran. Brighton and Hove Albion kan dorgommii bara kanaatiin ga'umsa gaarii irratti argamu kilabii barana gara chaampiyoonship
kilabii barana championship irraa guddate Ipswich Town waliin duwwaa fi duwwaa boodaan qabxii qoddateeti jira. Tapha biraa kan Aston Villaan dirree isaa irratti Everton keessummeesseen duubaa ka'uudhaan Aston Villaan Everton 3-2 mo'atee jira. Everton kan waggoota 20 takka dura dirree isaa irratti mo'amee ture. Taphoota jalqabaa torbee 4 walitti aansee mo'amuunis kilaba turtii waggoota 19 booda taatee sun irra deebi'uudhaan hojjete ta'uu dandeetti jira. Tapha 8ffaa Bournemouth fi Chelsea guyyaa sabtii waliin taphataniin Chelsea takkaa fi duwwaatti injifachuu dandeetti jira. Taphataan lammii Faransaay Christopher Nkunku jijjiiramee seenuudhaan goolii injifannoo murteessituu taate Chelseadhaaf galchuu dandeetti jira. Nkunku erga RB Leipzig irraa paawundii miliyoona 60 gara Chelseadhaatti dhufee dhaabbataan hiriiree taphachuu baatus jijjiiramee seenuudhaan goolii galchaa jiru 3 gateetti jira. Walumaa galatti taphoota torbee afraffaa 10 kilaboota 20 gidduutti taphatameen gooliin 23 galuu dandeesseetti jirti.